Karena negara Bisau abang aja itu yang kesana galana sekolah. Hata umale kami nak kamu aku Prime Minister biasanya tuabe jadi fayda manille makota wa kana warabe sage gadar juna hunna afu jira biasan kes akana illa lutti inno toko warabe sakale biyati sanyata ture kade gadari kakale sati hunna biramatu hunna warabe ayo ke sabe kadinat dar biramure inni afrafa motu media biasani ilmi biasani bi media biasani warra qawwe hidatin alatti waan isaan waajiran nulle isinille argaa jirtan mootummaan kun gaafa isin biyyaa baatan irraa eegaltanii namni meeqa akka ture isinis gurraa qabdan nus gurraa qabna namni du'aa jira dhukaasni dhaabataan jiru ummanni keenya dararamaa jira isin mee kabira mootummaan Eertiraa biyya kana keessa seenee biyya kana jeeqaa jira bakkee humni kumuluun itti hirmaatee oduu kaalaa ittiin daballe humni kumuluun itti hirmaatee mootummaa wiilingii xiqqishullee hin argisiifnetti mee akkuma gootanii biyya san namni hunduu dhufaasa dhaabee walitti dhufee haasa'ee hiree murteessinee Oromoof gara tokko goonaa ka jettan kana akkamitti mee of qopheessitanii jirtanii haala kana akkamitti walitti fiduu dandeettan warra bakkee gurguddaa bakkee haganaa dhaabatee ka jedhu kabiraa kanaan dura akkuma beekamutti yeroo asin dura irratti Jawaar keenya dhaaba Oromoo yoo mataa dadhabne luka walitti hiinaa jettee turte waan irra caalaa ima beeynallee haa ta'u mootuu an akka yaada kiyyaatti akka Kadiiritti nama tokkollee xiqqeessuuf osoo hin ta'in namoonni as keessatti xaarii guddaa qaban baay'ee jira maaltu ta'ee jennaan Oromoo bakkee tokko dhaabachuu dadhabe ummanni Oromoo yeroo hundaayyuu waan hogganoonni keenya godhan waan hayyoonni keenya godhan wajjin hirmaannee wajjin qoodamnee wajjin du'aa jirra hayyoota keenya yookaan hogganoota dhaaba keenyaa maaltu walitti fidee tokko godhuu dadhabsiise an akka yaada nama tokkootitti yoo Oromoo bakka tokkoon dhaabatin rakkoo guddaadhaa ka jedhu kabiraa waa'ee miidiyaa keenyatti miidiyaan takkittiin nu qabnu cufamtee jirti humnuma ittiin garbaatanii dubbattanii ummatuma keessaniin iyyuu walqunnamtan hin qabdanii hegereen keessan immoo maal tayaa ka jedhu asumarratti mahimaa takka gabaabaa mahimaa keetiin hin deemaa namicha tuulu roon itti dhufee manni itti dhimmisaa guyyaa mara yaa rabbii kiyyaa yaa rabbii kiyyaa yaa rabbi adhu manarraa caamii kabadhaa mana kiyyaa jedhe didicha esi dhageessise hanga esi argisiise kana caalaa gabbu'ee mana siin qabuu jedhee hegeree keessanillee baay'ee nu yaachisa nabseen keessa waa ta'uun mootu uummanni Oromoo miidhamuudhaan kunillee itti yaadamuu qaba yaadamuu qabaadhe gara boodaa itti deebi'a galatoomaa ulfaadhaa waa bulaa. Guyyaa takkaafis daqiiqaa takkaafis keessattuu maqaa keessan osoo kaamne maqaa Jawaar osoo kaamne waliin beeknu abbaan mana yoo bakka dalagaallee jiraate maal argite waa'ee Jawaar maaltu jira jedhan agarra rabbiin bakka isin baase isin jedha dhaamsa isaa keessaa jechuudha yeroo kaamne itaan sunaan gaafis yoo ta'e bakka baay'eetti ka'ee jira gaafii baay'ee jira yeroo baay'ee harka hedduu isna jechuudhaaf keessattuu obbo Jawaariin yeroo baay'ee sirratti yaalanii jiranii ammas biyya san walitti fidanii nagaa buusuudhaan egereen keessan hundura lubbuu keessaniif akkamitti maal abdattaniiti jedha gaafiin kiyya tokkana lammaffaa ammoo yaadan qaba kan ammoo ummata Oromoo maraaf dubbadha ummanni Oromoo akka yaada kiyyaati hayyoota kiyya isinirra beekeetii miti yeroo ammaa kan akkana fakkaatu bakka afur jira tokko sirna diina nama nyaataa
harka dhiigaan qabatee ummata Oromoo dhiiga isaan bishaan godhe sirna mangoorra jiru kanaa jechuudha. Tokko inni lammataa ammootu warra garaaf bitamee yeroo isin mana hidhaa keessa jirtanitti hayyoota bara wayyaanee isin waliin qabsaa'aa turani yoom mataa walitti qabaniitiin dubbatani yoom waanum jedhani yoom gadi baan jedhaa eegaa turre. Erga isin gadi baatanii uummatatti mul'attanii ammootu feesbuukii irra ta'aniitiin waan jedhaa turan isin beektani sabni bal'aan hin beekaa jechuudha. Warra garaaf bitameetiin yaada kana dabarsu. Gaaffii qofa please. Gaaffii qofa. Hin gabaabsa. Gaaffii keetii deemi. Hin gabaabsa gaaffii baay'ee hin qabu. Inni lammataa ammoo warra garbummaa didee kalmataa jiru yaa Oromoo. Yoos adda bilisummaaf kan gargaartan taate adda bilisummaa Oromoof kan gargaartan taate itti cichaatii dhaabbadha garbummaa kan hiddaan ofirraan buqqisa yoo karaa jawaarfa jedhanis baasu taate karaa kana irra dhaabadhaati warduuka deemaa walii gurguratinaati garbummaa kana sirna dhiiga namaa bishaan godhe kana ofirraa buqqisaa isin jedha dhaamsa qabu gaafiin kiyya akkuma sanii kana saba Oromoo hundaaf dubbadhaa jechuudha. Warra garbummaa jibbuuf warra dhiigni akka bishaan hin taane jibbusaniif jedha. Oromoo yoo falmattan wayyaanee hagasgeetu sanuu hin kuffiftanii sirna kana sirna Abiy Ahmad waggaa 4 gad dhaabate kas yeroo tokko ijoollee keessa qabadda alarmii gadi kamallee hin qabne karree waan dubbatu yaadni isaa kan yaada qotee bulaan burqisiisuu hin geenne burqisiisu olitti kan burqisiisu haasofni isaa kan dubbatu kan fakkaatu kuffisuun dadhabdanii wal qabadhaa dhaabbadhaa jedha galatoomaa waan na dhageeffatini carraa kanallee naa kennu keessanii ulfaadhaa isin jedha baga rabbiin isin baase jedha itti dabale. warri exitiidhaaf paarkiingii wanna tikeeta barbaadan isin qoodaa jiraaf qaadamne wanna jedhu kennisan. Tiket. Yang sih gue emergency nur mereka. Nur. Ada panik mereka. Ijoollee tu wayi tu keessa homaa miti. Nagaa uummanni Oromoo nagaa jechuudha. Uummanni Oromoo nagaa nagaatti furmaata argachuu ni barbaada dhugaadha. Haa ta'u malee fedhii uummata Oromoo duubaan ta'uu danda'anii akka isin beekanitti qabsoo karaa nagaatiin qilleensuu ni danda'ama. Fedhii uummanni Oromoo duubaan ta'uu ni danda'ani maaliifi? Mootummaan biyya sanis ta'eeti in history mootummaa qawwetti amanu. Biyyattiin suni karaa nagayaatiin furmaan hin argamaa jettee ittiin amantu. Mootummaan dabrees kufees ka amma jiru kunis kan nafxanyaas wanni isaan itti amanan humna nama ajjeesuun isaan biratti jaagna injifachuu jechuun ajjeesanii waan tokko fudhachuu abbaa ajjeesanii mootummaa fudhatan. Ummata akkanaa kana biratti seerri akkanaa kun hin hojjetu. Marraa hedduu keessattuu obbo Baqqalaan marraa hedduu achi keessatti ni beekan. Sinirra beeynaa fi miti waan hundaa agartee muuxannaas ta'ee yaadni kunis ni beeka akkuma gaarii beektan akka hin hojjenne akka fudhatama hin qabne kuni aadaa biyya saniiti. Aadaa biyya kanaa kan akkamitti jijjiiramee karaa nagayaatiin furmaanni argamuu danda'a. Har'as taanaan ammallee kan qophaa'aa jiran humnaan akkana godhuu qabnaadha. Ijaaramnee jedhan waraanaan humna taanee barbadeessinee balleessinee dhabamsiifnee
kajedhu irratti mundaawaniiti. Okay? Kanaaf karaa tokko duwwaan akkamitti hojjetamuu danda'a? Kanama waa'ee waraana afeeruu irratti waliin haasa'uu irratti TPLF waliin haasofna ABO waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin haasofnu wanni kana jechisiise maddi isaa maalinni kana jechi akkana fakkeenya kiyyaatti akka amanuutti wayyaaneen irree cimaa waan argisiifteef masilii waan argisiifteef agarte ani waraana bilisummaa Oromoo qeequuf waan danda'an gochuutti jira. Yoo masilii argisiifne yoo jabina kenna humna kenna agarsiifne karaan isin barbaadan kunis dhufuu danda'a. Dhageettii dhagaahuu argachuu danda'a. Waliin mari'achuun taa'uu danda'ama. Maali keessattuu iyyuu waan itti waraana bilisummaa Oromoo itti waan godhaniif waan wayyaaneen isaan ijaarte waan jedhamu yaada amantii kana waan qabaniif kanaaf galatoomaa ulfaadha lafiin. Dhiifama takkaa haga alaarree dhaabattu oduu nyaata godhannee gaaffiitti deebinee wayyu. Gaaffii dhumaati amma. Baay'ee gaaffii na dhuma ta'e. Aye. በተቻላችሁ ነፃ እንድታወጡልን ነው ማለት ከሞት ቢቻል እንድታግባቡ ቢቻል ደግሞ ከሞት እንድታድኑ ነው እና በዚህ መሀል እየተበላን ነው። ቪዲዮ እየተባለ ሰው እየሞተ ነው፣ ከኔ እየተባለ ሰው እየሞተ ነው። አመሰግናለሁ። አደራ ላለሁ Gaaffii tokko Aki bomu. Gaaffii kee singa. one more. Karaa dheeraa yoo waan moorii qabdu. Ela. Karaa dheeraa ne aansi same fly. Party hedduu qaba. What's wrong with it? Democratic pluralism itti amanuu danda'uu qabna Oromoon. Democratic pluralism, not democratic centralism. Democratic pluralism. Paartiileen lama sadii jiraatuun Oromoon fayyada malee miidhu. Hamma hojiidhaan wal dorgomanitti hamma hojii qabatamaa waliin deemanitti qabaachuun gaariidha. Uummata miliyoona dila kanaaf paartiin lamaa sadii jiraachuun waan baay'ee fayyada. Actually ammas fayyadaa jira. It serves different purposes. Kanaaf democratic pluralism society nuti uumuu barbaannu one party state uumuu barbaannu. Yaadeg one party state ture. Samboodin maa garoonni jijjiirama dhufe jechuudha. Nuti illeen Oromiyaan nuti gara fuuldura envision goonu plural society ka ta'e diversity keenya kan manage ittiin goonu paartiin garaagaraa yaada adda addaa hoggana adda addaatiin kan dhiyaatu barbaanna. Kanaaf paartiin lama sadii jiraachuun isaa an akka hamaatti ilaalu wanni guddaan isaan jidduutti wal hubannaan jiraachuu irratti hojjechuudha. Waa'ee miidiyaatiin kan kaafame we have to think carefully. Wanni an nama keenyatti himuu barbaadu akki kalee irra hojjetu. Akkaataan miidiyaa duritti fayyadamne amma hojjechuu dhabuu danda'a. So we have to be creative. Sistemoota adda addaatiin probably low budget smaller approach hojjetamaa deemuudha. Karoora tokko tokko hin qabna itti deemama. Miidiyaan barbaachisaadha. Garuu miidiyaa qofa qabaachuun gahaa miti. Strategic use of communication is very important. Strategically fayyadamuu danda'uudha qabna jechuudha. Waa'ee isin ajjeesuuf yaalanii ammallee isin ajjeesan. Anil ilmoo sila taatiin tu haati tiyya bakka hin qabu sila galchuu Sheek Huseen hin dhayiti haadha Abbayyee biran dhaqxi Gabriel hin biran dhaqxi bakka hin qabdu. Kanaafuu I'm not worried and ultimately I really don't care, you know. Jiruu kiyya kanatti I have accomplished
I wanted to accomplish. Waan inni waggaa 32tti accomplish godhuu barbaade waggaa 42tti accomplish godhuu barbaade ture maaliifi my dad passed away at 42. I wanted to reach and pass where it reached at age 42. I did it by 32. Amma jiru tripping jira dabeettuan. I really don't care. Ana wode ondo yo ammati azaban dhakamali wan birara kon qabu. Kanaafu waan saba keenya ta'u abbaan fedhe jee babaaseef sin ajjeesa sin naaliin godhan suni akkuma reef bakkeen jee du'arra beelatu ammaata beeyta. Guyyaa shanan duraa sun baay'ee ulfaataa ture san booda garaan hin beelli hin jiru. Nuti gama keenyaani amma du'a asitti wanni nama sodaachisu baay'ee jira. Du'arra hajaan qabnu akka nu jaalattan akka nu naatan hin beeyna. Dhaloota dhufu garuu sodaa fi soba hin barsiifnu. Sodaa fi soba. Dongorri guddaan qabsoo keessatti godhamu namni boru ministeera ta'uu barbaadu nama boru pirezidantii ta'uu barbaadu. Risk minimization is the game for that person. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu jechuudha. Kanaafu we want to create a society for our children. Ijoollee itti aantuuf qabsaa'aa jirra. Namni jiruu kiyya keessa bilisummaan arga, dimokiraasiin arga, aangoon qabadha nan durooma jedhu qabsaa'aa ta'uu hin danda'u sun. Namni qabsaa'aa ta'uu danda'u ani qabsaa'ee awwaal tiyya irratti, lafee tiyya irratti, daaraa tiyya irratti dhaloonni dhufu. You see, Oromiyaan an keessa dhaladhe, I don't want to see it. Oromiyaan badhaatu maal soba. The society I was born to, the poverty I was born to, the misery I grew up in. Dhaloota itti aanu dhaalchisuun barbaadu. I want to try my best to live something that is better than I came to. Something better. Politika xiqqoo wayyaa qabu, economy xiqqoo wayyaa qabu, nagayaa xiqqoo wayyaa qabu. Dhaloota saniin dabarsuu barbaadan. Ani jireenya kananii jiraachuun barbaadu. I have seen it. I've been everywhere. I've seen all of it. At least dhaloonni nu booda jiru ajjeechaan akka irraa dhaabbatuuf, baqachuun akka irraa dhaabbatuuf, hiyyummaan akka irraa dhaabbatuuf. We want to create something better. Unfortunate, you know. Biyyi 2018 dhaalle politically miserable haa taatu malee economically it was doing okay. Waggaa lamatti biyyattii san waggaa 30 duubatti deebifne. Lola dhiisaa waggaa jennu don't take it lightly. A country like Ethiopia cannot afford war. Even without war, economy in Ethiopia biyya san ummata san baadhachuu hin danda'u. Economy amma Ethiopia qabu, it cannot serve even 30% of the population. Basic life is ani sustain gochuu hin danda'u. But the madness, the craziness, dhaloonni kiyya kuni, it's, you know, I feel ashamed on behalf of the leadership in Finfinne, because we are going to leave a country worse than we inherited it. As there is no more tragedy. Nothing is more embarrassing than living a country worse than you inherited it. Kanaaf hojiin nu hojjennu kana gochuu irratti kana jijjiiruu irratti at least generationiin kuni abdiin 2018 qabaachaa turre sirna dimokiraasiitti ceesifne walqixxummaa sabaaf sablammootaa finne economy stable ta'e tokko humna jennee yaadaa turre. Indureessinaa dimokiraasii guddate geessinaa yaada jedhu ani faantaasii akkasiin qabuun ture. Garuu bakki amma irra jirru it is shameful. The hope for my generation and for myself amma onni keenya expectationii keenya fi goolii keenya illee gasiisuu qabna. At least if we end this war, the several wars bakka adda adda irra jiru kana, at least if we end this and create some basic social contract, new social contract between the different nations and nationalities. If we create some political agreement,
at least politika xiqqoo ititaa tokko dhaloota itti aanu yoo dhaalchifne dhaloonni itti aanu biyya diigamte ijaaruu danda'a, ikonomii kufe kaasuu danda'a. Oromoo sirriitti yaada. Nuyi akka qabsoofnu bandirama qofa fannifnee caffaruuf miti. Diina buqqisuun is a means to an end. It's not an end by itself. Bilisummaa itself is a means to an end. The end is better life, better quality life. You know, better quality life in terms of health care, in terms of water, sanitation. Kanatti ummata biyya ceesisuudha. Biyyoonni ce'an baay'ee jira. I've seen them in Latin America dhaqeera, East Europe dhaqeera. Lolli, I was in Ukraine. Hoggaan qabsoo nagaa qo'adhu Ukraine dhaqeen ture. East Europe kana, Serbia, all of them biyya keessa deemeen jira. Ukraine was an amazing country, fast growing. Now it is destroyed. It will take them years. Nummo wanni amma aarii keessanis nu agarra bar. Wanni xaala'u gidala'u caccabsi buqqaasi wanni hin jenneefi caccabsi buqqaasi kana jedhu ummata biyyatu buqqaa deema. Kanumaaf kan waa'ee nagaa irra deebinee kaafnu ultimately ani ergaan qabu, if we get our act together, nu qofami immoo nu qofami sablammoonni biyya sanii maalifi Oromoon kophaa isaa nagaa argatu hin jiraatu. Oromoon kophaa isaa bilisoomu hin jiru. Tana mataa keessan keessa baafadha. Bilisummaan Oromoo bilisummaa sablammootatiin walitti hirkata. Bilisummaan fi nageenyi Oromoo kan uummata kaanitiin wal hidhata. Kanaaf we have to rethink. Bakka irra geenya irraa kaane amma bar rakkoo hamaa keessa jirra. Gara tokkooni mootummaan nu ajjeesa. Gara tokkooni mootummaan maqaa keenyaan aangorra waan jiruuf saba biraatiin immoo teenshinii biraa keessa seenaa deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti kontekstii biyyi sun keessa jiru, uummanni sun keessa jiru hubachuudhaan waan nuufillee, ollaa keenyafillee, nyaaphaafillee, firaafillee ta'u lafa kaa'u. There is a great responsibility hooggansa Oromoo irratti. But we are not really delivering. Of hin sobnu. Waan Oromiin waan tokko dhugeessaa dhufne. Oromoon maal jedhamu ture beeyta dur tokko gaafa negotiate goonu jarkaa wajjin. Jarri kun biyya san bulchuu dhiisi waluu bulchuu hin danda'an jedhanii nutti of jajan turan. Nu dhiisa harreen teenyayyuu hin bulchite itti dhaadadha ture. Reed bulii fudhadhee dho haasawee dabarsan. Nu dhiisi harreen teennaan bulchiteedhaan ture. Unfortunately, I can't say that today. I want to be able to say that, but the only way I will be able, and you will be able to say it, is if we focus on building institutions, capability individual institutions. Yoo jaarre irratti ofuulleeffanne bakka tokko hin geenya. We will try our best. We are not perfect. Wanni nu jennu kun absolutely perfect. Karaa keenya qofa sirrii hin jennu. Garu, we believe we have the best intention in our heart. We believe we have the experience and the knowledge. If we put the best interest of our people play together, something better in umnet charragna. Hopefully Rabbi nu gargaara. Yoo dandeenya bakkaan geenya, yoo dadhabne immoo osoo carraa inu kararratti akka taana. Garu carraaqqii dhiifnu kararraa isin maynu kanuma ulfaadhaa nagaan na bula. Walgahii kana gara xumuruurra geenyerra gaaffiin maal abdattanii biyyatti galtuu kan jedhu tokko bakka hundumaatti irra deddeebi'ee nu gaafatamaa ture. Sodaan kun akkamittiin akkasin dhaloota keessatti guyyaadha gara guyyaatti injekti gochaa akka jirtan akka isinitti dhagahamaa jiru natti hin fakkaatu. Sodaa barsiisaa jirtu nama hundumaa.
kan ofii sodaatan miti nama bira sodaa barsiisuu akka maamaa isinitti fakkaate. Nuyi eega hin sodaanne eega ta'e qabsaa'uu du'uu hin sodaanne eega ta'e eewunni hin sodaanne eewunni nuu du'unuuf eewutu du'a. Eenyu nama lubbuun isaa mararre nama lubbuun isaa barbaanne eenyu kan hin jaallanne eenyu kan jiraachuu hin jaallanne eenyu kan hidhamuu barbaadu eenyu hidhamee eenyu akka bilisa nu baasuu barbaadu eenyu akka du'ee bilisa nu baasuu barbaadu maal jechuudha inni achi jiru mo'ee abdatee jira achi maal abdatee jira dargaggeessi achitti du'u sun kun humaa hin qabne sun guyyaa tokkollee waan gaarii illee nyaatee kan hin beekne kan akka walitti guyyaatti du'aa jiru sun karaarraa qabamee hidhamaa jiru sun maal abdateeti nuyi maalidha achi keessatti kanaaf nama isa tokko lubbuu isaa kunuunsanii isa tokko immoo lubbuu isaa dabarsanii kennuu hin danda'amu qabsoo keessatti namuu gatii isaa kaffaluu qaba namiyyuu gatii isaa kaffaluu qaba wanti abdatamus hin jiru garuu amaluma qabsoota akkasii kaffalamuutu irra jira someone has to pay it and we are ready to pay it kaffalaa dhufne ammas kaffaluu dandeenya yoo kana ta'e malee akkamittiin dhufuu danda'a eenyu irratti ilaalama wanta akkasii kanaaf gaaffii akkasii hin gaafatin adiraa keessan garuu fuulduraatti barbaachisaa miti gaaffiin kun gaaffii sodaa Oromootti naquudha akka namni mirga isaaf hin qabsoofne si jira jira jabaadhu ka'ii deemi ani si jira na abdadhu ittiin jedhu malee abdii maalii qabda maalii midhatta yoo duute yoo si ajjeesanoo jechuun gaarii hin ta'u gara fuulduraatti amala qabsaa'aa miti kun kanaaf gara fuulduraatti silaas lafatti argitanii nu gaafattan hin qabdanii kan akka hin gaafattan eenyullee yoo dhufe hin gaafatina gaaffii akkasii hin gaafatina እቴዛ አካባቢ ያነሳሽው ሌሎቹን እሱ ስለመለሰ ብዙም መድገም አያስፈልገኝም ከደገምኩ አበላሽው ይሆናል እሱ የመለሰውን ነገር እና እየተገደለ ያለውን ሰው አድኑ እንደዚህ ነው የምትይውና እስካሁን ስንናገር የቆየነው ይሄንን ነው ጦርነት አዋጣም የዛሬ አመት ጦርነት ሲጀመር ከትግራይ ጋራ ይሄ ነገር አዋጣም በፍጹም አዋጣም ብለን እኛ እንደ ፓርቲ ስንቃወም ያኔ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር የሚቃወመው ሌላው ሁሉ የሃይማኖት አባቶች ሳይቀሩ አባገዳዎች ሳይቀሩ የሀገር ሽማግሌ ሳይቀሩ እየመረቀ ሂድና ተዋጋ ያለ ነበር የላከው አንድ ዘፋኝ ስለ ሰላም ስለ ዘፈነ አንድ ቦታ ላይ ምን ያህል ውርጅብኝ እንደወረደበት ይቅርታ እንዲጠይቅ አንገቱን እንዲደፋ ስለ ሰላም ስለ ተናገረ ለምን ስለ ሰላም ተናገርክ ተብሎ ይቅርታ እንዲጠይቅ እንዲያለቅስ ተደርጎ ቅስሙ እንዲሰበር አልተደረገም እንዴ የኛ ፓርቲ ብቻ ነበር ሽጡን ገትሮ ይሄ ነገር የትም አያደርስም ይሄው የትም አላደረሰም ዞረን ያ ሁሉ ንብረት ከወደመ በኋላ ቁጭ ብለን እንደገና መወያየት ግድ ሆነ ግድ ነው የጦርነት መጨረሻው ውይይት ነው ለምን መጀመሪያ አንወያየም ነው ለዚህ ነው እኛ ውይይት የምንለው ሁሉም ነገር ላይ ሰላም ይቅደም የምንለው ለዚህ ነው ዞረን መጨረሻው ውይይት ነው በዛ ነው የሚያበቃው ስለዚህ አንዱን ሳያደክም የሰው ህይወት ሳይጠፋ ንብረት ሳይወድም ሳንደህይ ከዚህ በላይ ሳንራብ ሳንታረዝ ለምን ወደ ሰላም አንመጣም ነው ምን ዛሬም ይሄንን ነው የምንገፋውኛ በጦርነት የሚያልቅ ነገር ሰላም ማያመጣም ዘላቂ ሰላም ማያመጣም እኩልነት ማያመጣም ተሸናፊ አለ አሸናፊ አለ የተዋረደ አለ ያዋረደ አለ ስለዚህ አንገቱን የደፋ አለ አንገቱን ደግሞ ቀና ያደረገ አለ የሁለት ኃይሎች ግጭት የሁለት ተቃራኒ ኃይሎች ስብጥር ነው በጦርነት የሚደመደብ ነገር ስለዚህ የሚያኮራ ነገር የለውም ለመንግስት የምንመክረው ለዚህ ነው ከህወሓት ጋር እንደምትደራደር ከሌሎችም ተዋጊዎች ጋር ተደራደር ይሄ ሰው መግደልም የትም አያደርስም አዋጣም የትም አይደረስም እናየዋለን ታዩታላችሁ ባይናችሁ የትም አይደረስም እናጠፋለን የሚሉትንም አያጠፉም አይቻልም ማይቻል ነገር ነው የሚሞክሩት
የባሰ ድህነት የባሰ ችግር ብቻ ነው የሚያመጡልን እንጂ ምንም ነገር በጦርነት የሚመጣ ድል አይኖርም። እዛ ሀገር ውስጥ ሰው ሁሉ እርስ በራሱ የሚባላበት ጊዜ ረጅም አይሆንም። አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የሚሆነው ጦርነት ካልቆመ። ለምን ወደዚህ አይናችን እያየ እንገባለን? መንግስትን የምንመክረው ተዋጊ ኃይሎችን በሙሉ የምንመክራቸው ቁጭ ብላችሁ ባካችሁ ችግራችሁን በሰላም ፍቱ፣ ለመፍታት ሞክሩ፣ ወደ ፖለቲካ ድርድር ግቡ። ተኩስ ስታቆሙ እኛም በፖለቲካ ድርድር ውስጥ ተሳታፊ እንሆናለን። ሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ በመወሰኑ ላይ እኛም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናበረክታለን ባዮች ነን። ስለዚህ እኛ አንድም ጊዜ ጦርነትን ደግፈን አናውቅም። ጦርነት የመጨረሻው ነው፣ በዛ ብቻ ይሄዳል የሚሉት ይሞክሩ። የእኛ መንገድ ብቻ ነው ብለንም አናውቅም እኛ። ነገር ግን ማንም ሰው እንዲገደል ፈቃዳችን አይደለም፣ የምንወደው ነገር አይደለም፣ የምንደግፈውም ነገር አይደለም። ስለዚህ ስለ ሰላም እንሰብካለን። የፈለገ ሰው ይቀበል፣ ያልፈለገ ሰው ይቀጥል። Atau kesuma dikenna data balik jiran waan ta'eef ganama flight waan ta'eef yeroo tokko karaa nu kennituu fi security fuulduraaf duuba akka deemu barbaanna. Bye.
Galatoma. Mee keessan keessan fuudhee yaada maqaa. Galatoma. When you want to be taken. They got left outside? Somewhere out above there. There's somebody local. That's mine. I think this is your phone, right? No, your phone. Get his phone. Hawaasni keenya keessummoota keenya akkanatti bifa bareedaadhaan simachuun isaatiin yeroo tokko ofii keessanii yeroo tokko hamilee ofii kennaa. Maatii keessummaa keenya akkanatti bareechisanii simachuun keessanii akka hawaasaatitti baay'ee gammanna baay'ee isiniinis boonna hawaasa yeroo kamiinuu Las Vegas jiraatan keessatti shoora olaanaa taphatudha iddoo kamittuu jechaadha. Kanaafi hawaasni isteeta biraa irraas dhufan jiru isaanis immoo karaa dheeraa deemanii sagantaa kana akkanatti noojiin bareechuudhaaf iddoo kanatti argamuu isaaniitii fi baay'ee itti gammanna. Yeroo tokko hamilee nuuf kennaafi please. Itti aansuudhaanii hayyoonni kenna ka isaan fagootti ilaalaa turree adda gidduu keenyatti argamuu isaaniitiin nagaan yeroo tokko baga nagaan dhuftanii osoo nu jettanii hamileedhaan maaluufi hayyuu ufii akkanatti yeroo kabajaadhaan tokko taanee yeroo simannu gammachuu guddatti nutti dhagama. Isaanis baga nagaan dhuftanii karaa dheeraa deemtanii garuu wanti tokko isinitti dhaamachuu barbaannu fuulduraa fi yeroo osoo hin taane Las Vegas irraa osoo jalqabdanii baay'ee itti gammanna. Maaliif karaa dheeraa deemtanii dhuftanii hawaasni kun haa xiqqaatu malee ga'ee faayinaanshalii haa ta'uu kallattii kamiin yaadaanis haa ta'uu hawaasa yeroo kamiyyuu fuulduratti argamuudha. Maaliif erga guyyaa hundeeffameera jalqabee hawaasa shooraa taphatu hawaasa keenya keessatti asis ta'e biyya keessatti illee kanaaf hawaasni keenya yeroo tokko deebinee ofii keessaniif yeroo tokko hamilee ofii kenna. Hamilee yoo ofii kennan malee namni isin kennuu hin danda'u. Kanatti aansuudhaan yeroo tokko namoonni hammatanii as nu baanii
sagantaa kenna maaliif yeroon kenna nu jalaa deemee jira waan ta'eef sagantaa kenna gaggabaabsuus barbaanna maaliif guyyaan kun guyyaa isaaniiti sagantaa isaanii waan ta'eef waa baay'ee isaanirraa eenna haasawa baay'ee isaanirraa eenna gaafii deebis isaanirraa baay'ee qabna waan ta'eef kanaaf yeroo kenna irra caalatti gaafii deebii dabarsina waan ta'eef we gonna make short maaliif nu barbaachisa waan ta'eef yeroon kenna xiqqoo jalaa deemee jira kanaaf yeroo tokko obbo Jaarsoo obbo Kadir obbo Kabbee yoo jiraate as duubaanii yoo isaan hin jiraanne immoo Abdul Shakur gara fuulduratti dhufanii sagantaa kenna eebbaan nu jalqabu yeroo tokko ariifadha please. Nadageetu Oromo jirtu qara duraan dusineetini galat guddaa waaqa galchuu qabna waan nu cuftii taanin beettanii karaa baanetini iyyinee imimmaan buumne hidhama keenya gadhiisa jenne guddoo iyyine bare hedduu keessa bararra bar cufa irra iyyine garte amma Oromoon duraanuu qara waan isin kee jirtin beenna ganne iddoo akkeen jirtin beenna amma bara kan guddoo iyyine arra galat waaqa nuu baanii ilaan argine gammachuu guddoo waaqaan lee galat galchine warra leen bag baatan jenna bag isanii cufu waaqii baase ar wal nu garsiisi jenna. Oromoo waan jettu wanti waaqan tana maayinan qatte dangarte irree waaqa qab garte gaaf horri sagalee didee agabu oggaa ji'a gamtaani guddoo garaan nu ammaati garte duwarraatiif garte sodaanne ammoo galatii waaqaan badini arra garte wal nu garsiise baaniitiin akkana fuul keen dur ta'anii waliin argin guddoo gammachuu waaqa galchina waaqaaf guddoo galatee gahuun karra gadafe sekendii tokko warra keenya hamadidhaa tafee olejjineetini aqaaban nuti sekendii shan callaa isanii cufu walii galle olejjine sekendii shan ifama warra manidhaa tafe aqaaban nu hadu'ee fi hamadidhaa tafe. Galatooma yeroo manurra deemte fi aadateen qara namuu waan cufa eebbumaan jiru qabanii inni bifanna karaa gabaaban nagee ittanii san garte yoo ani jalqabee nagee ittanii akkasiin eebtan waan keenya jalqabna horaa bula deebana harmat dhuftee nu caqaftanii barii nagaa liiban gulbadiidii nagaa tulaan sallan nagaa baddaan sadeen nagaa laduun shanan nagaa yaa'ii nagaa raabii nagaa yuubii nagaa huusii nagaa huuchuun nagaa elelleen nagaa elimtuun nagaa ilma gaatiin nagaa tissaawuleen nagaa oromoon nagaa warri bulla nagaa nu warri borowalii nagaya nu warri darooba hawduun isaan rooba nagaya nu warri bolbol habulee nagaa aankaw nu warri dhalaan kada dalgalchi qajeelu warri abula deebana oromoo horo hangafamaan dambula dagaaga daraara bilisooma. jirtu Oromo salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan baga akka kana wal argine Las Vegas jirtu Arizona jirtu Los Angeles jirtu baga wal argine baga dhuftani gara eebbakiyya odoon seenne dhugumaan ganna lamaan isaan hidhaa keessa jirra turan yeroo ani community kana dura taa'aa turetti warroonni waan cufaan imimmaan keessaniin mallaqa keessaniin hiriira bayuun nu duuka dhaabattanii Arizona kaatanii Los Angeles kaatanii San Jose irraa kaatanii as dhuftanii karra mootummaa kana nu wajjin dhaabataa turtan ammallee maqaa hawaasa keenyatiin hedduu galatoomaa baga guyyaa kana argitanii isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuun kallattiin gara eebbaa seenaa hayyoota keenya baay'ee isin yaanne baga rabbi isin baasee baga isin argine baga nagaa nu dhuftan jedha kanatti aansuun guyyaa har'aa ka rabbi asitti walitti nu qabe yaa rabbi waan asitti walitti qabamneef kana yaa rabbi ka milkii nu taasisi
yaa rabbi hayyoota teenya ammallee nu eegi yaa rabbi oromoo bilisoomsi yaa rabbi waan yaanne sana bakkee yaanne sana yaa rabbi nu geessi yaa rabbi tokko nu taasisi yoo manni keenya tokko hin ta'in yoo manni keenya ka dhimmisu taate ammallee rakkoo guddaan nu fuuldura jira yaa rabbi tokko nu taasisi yaa rabbi afaan tokko nu taasisi yaa rabbi hayyoota teenya sanallee nu eegi yaa rabbi humna kan keetin malee humni namaa asiin hin geenne ammallee yaa rabbii kiyya bilisummaa isaan hawwanii biyya bareedduu tana keessa agalee Jawaar Muhammad waan guddaa ta'uu osoo danda'u biyya kana keessatti oromoof jecha gatii hagana ga'u kabaleetiin biyya san keessatti mana hidhaa keessatti Jawaar Muhammad guyyaa tokko buluu jechuun hammam akka nama dhukkubu hundi kennaa hin beeytanii dhukkubsataa turtanii yaa rabbii kiyya san nutti hin deebisin yaa rabbii kiyya rifannoota akkasii nutti hin deebisin yaa rabbii kiyya jarallee nama milkiin galee waan yaadan bakkee isaan dhukkubse bakkee oromoo dhukkubse ga'u rabbi yaa rabbi nu taasisi silaa waan kana dheeraa haasayaa yeroon hin jiru guyyaan ka isaaniiti milkiin galaa waan yaaddan argadhaa oromoon isin jalatti tokko haa taatu waan tare rabbiin silaa dabarsee ka dhufu rabbi tokko nu haa godhu rabbiin oromoo haa bilisoomsu ulfaadhaa galatoomaa waan na dhageeffattaniif carraa kana waan naa kennitaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كدرا فارون كربي كيناتي كغرتيتني نافت اللي ولين نقبي كوبليان كينا اللي دالي نوباسي كغرتيتني أكورمون جتو وان غافتو كوكونو جان غافتو كوكونو جاني أسيتي ربي نوارجي سيسي والنوارجي سيسي الحمد لله رب العالمين جنة قالني كربي كيناتي كدبر اللي كدوفو اللي كانوا جدا فارون كدرات كربي تيجتشو إتعانسي أمني كينا اللي رفتني ولي أبوهم وان قد دارا إسان سمجون اللي غلط قد دارا غلطوما أكثما أبليان كينا بغا ربين هدالي سنباسي ربين غاف سنسنتي سار اللي سناتي سجنة ugaa rabbii takkuma dubbatame gaafa isaan nyaata didanii miidhama haga adda addaa argan nullee ati dhukkubsataa turre nu akka ummata agartee amantii islaamaa qabutti naannoo jiru Fiiniksii faa Siyaatil Waashington faa bakka wal hidhanne rabbi kadhataafii turre jechu waan jennee rabbi kadhannu guyyaa cufa qur'aana kattamna jechu warri islaamaa waan qur'aanii ta'in beeka kun namoo hima beeka qur'aana guyyaa cufa qaraane rabbiin kadhannaa jechu jara kana nu baasi yaa rabbi nagaa nu godhi jecha kanaaf rabbiin nu qeebalee alhamdulillahi rabbil alamin baga gartee wal argine jira amma illee rabbiin gaafa san isintii sarallee isuma jira rabbi isin haatiisu isiniin jenna miidhamaa keenya ka biyya keessa jirullee ka hidhaa jirullee rabbi nagaa nu haa baasu akkuma isaan arginee gammanne sanniin illee rabbi argisiisee nu haa gammachiisu alhamdulillah rabbil alamin jenna insha Allah galata rabbi bakka jirtanitti hin dagatina تاني إن شاء الله هاتو كيست يوهر أرغن ويتبرا والغافنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتي كيسنو بقى أرغتني وامتشكنا أواتني رفتني كيستو وري أرغتني فينيكس الرانو رفتن وري يوتا الران رفتن وري أريزونا أورغان الراد أفتن مرتي كيسنو إفاجي كراديم سوان إنك أبوهم بينا وري الرال أفتن وري أسكيس سالي غويا كلي سالي وري دلقر را أولتن كوني مرتو جرا ربي نرجتني قالت اسم الرائقة واني برادو آين أفتياني قد وهنجرو لما تكاني جتشو بربادو حالة سيفتي تيف وان فيتن غافتشو هندن ديتني عن سكوريتي بكبو إيسيني مارا وان برا مرتو أرجتني وان جروهم بينا حالة بيالي حالة أسيلة أكول كبني جتشو بربادت إجانو البيني والبيكو باني ولين بينو وان اسم بيكو قبدا أنما قدا كون أجولين إنجرت يو عبالي ستن وان رفو أرجتني نفو أتشو الرادوبات ديبن كنا نس تيسا وفي اللي تيسا مكان كوني نقفن قابو نمارك أبا keessummaan alaallee nutiisa namni keessaallee nutiisa kan wannan dhaamsa dabarsu galatoma kanatti aansuun yeroo tokko dhiifama Dr. Guddataan namni hin beekne jiru
Kaalifoorniyaa dhufanii jiranii yeroo tokko isaan gidduu keenyatti yeroo isaanii irraa hin beekna. Hagamgaa akka ulfaatu yeroon isaanii sagantaa kana irratti yeroo kanatti hojii argamuu isaatii fi baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Irra deebitanii oduu hamilee kennitanii fi baay'ee nutti tola. Nama yeroo hundaa abdan nama yeroo hundaa yeroo rakkoo yeroo barbaachisaa ta'etti yaada information gaanu kennuu danda'anidha. Baay'ee galatoomaa gidduu keenyatti argamuu keessanii fi kanatti aansinee jarri eeyyamamoo yeroo ta'anii dubartoonni xiqqoo waan dhandhamsiifnu qabna jedhan waan ta'eef osoo xiqqoo dubartoonni Faaxumaa fi Aadde Shamsiyaan osoo yeroo tokko ol ka'anii hayyoota keenya kana osoo sagantaan hin jalqabin osoo nu dhandhamsiisanii jenna. Kabajaa wajjin osoo nu kaatanii. Kanaafi yeroonis deemaa jira waan ta'eef baay'ee nu ariifadha. Just give to them. Yeroo kanatti dubartoonni keenya hayyoota keenya dhandhamsiisaa jiru. Baay'ee namatti tolu. Aadaan keenya akkanatti bareeda. Baay'ee nama gammachiisa. Yeroo kamiyyuu bakka kamiyyuu yeroo deemnu iddoo kamiyyuu yeroo deemnu aadaan keenya akkanatti calaqqisiifama. Baay'ee nama gammachiisu. Dubartoota keenya yeroo hundumaayyuu baay'ee itti gammanna. Dubartoota akkanaa qabaachuun aadaa isaanii eeganii osoo safuu isaanii hin ganne gidduu keenyatti sagantaa kana qopheessuu isaaniitiin yeroo tokko hamilee kennaafii. Yeroo tokko dubartoota keenya hamilee kennaafi iddoo teessuma isaaniitti nu baay'ee gaarii baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalannaa yeroo hundumaayyuu isin haa isiniin jenna. Sagantaa kana irratti yeroo baay'ee argamtanii kana nu gochuu keessaniidha. Kanatti aansuudhaan gidduudhaan bashannanaa deemna waan ta'eef daa'imni tokko gidduu keenya jira. Kanaaf walaloo gabaabduu isaa nu qopheessa. Kanaaf hamilee nu kennaafi. Nama abdii boruu irraa qabudha. Nama koominitii kana fuulduratti qabatee kan akka isaan muceessu waan ta'eef yeroo tokko iddoo isaan gadhiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaloo dubbisaa qeerroo Veegaas keessa gurraaf qalbii teessanis anumaaf eebbisa. Dhiira tokko jira kan gootummaan balaa walaloo kiyyaallee asirraa isiniif bana. Hayyoota gootan sabaa abboota gaafa rakkoo yaa falmatoota haqaa cunqurfamaa firkoo gootota teenya jabduu akka feerroo akka dhiirtan dhiiroo dhiirtota abbaa
abbaa qeerroo akkam jirtan dhiiroo keessatti abbaa qeerroo. Madda sanyii dhiiraa falmataa mirga haqaa tokkicha abbaa dhiiraa Jalbaqqalaa Garbaa waan itti amanteef ni kafarta gatii baqqee abbaa falaa warqii caaltaati. Yaa qoricha biyyaa yaa aduu nageenyaa garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya garaan keessaa fiidhaa hin qabu hammeenya. Hayyu akka keetii kan nuuf kenne Rabbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi yaa obbo Baqqalaa hamaa hunda darbi. Qamalee tokko jira ka akka malee silaatti deebi'amee ture hamileen silaatti deebi'amee ture hamileen. Gaafa dacheen Finfinnee gootitee namaatu gaafa ilmaan Oromoo Finfinnee keessan kaatu gaafa alagaan abdii murattee baqatte gaafa alagaan hundi Oromoo dhiifama gaafatte ibidda afaaniin qabate dubbachuun bira kunna gaafa roorroon deebite Oromoon fandumna har'a booda Oromoon hin baqannu walirraa keessummaa bulte baasuuf walitti geenyee jirra. Jedhee jawween gaafa dubbate dubbiifaaf bilisaa warra isa deeggaruun jettanii girrisaa qeerroon dhugaa barbaada jabaatee haa girrisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu jechoonni keessan dhiibee qabsoorraa nu hambisu. Jecha madaala hin qabne nuuf kennan maqaa kamuu warri lubbuu baasu dhufoo isaan maal jedhamu lubbuu bahaa jirtu sana maaf laatu salphatti mee lubbuu meeqatu bahe beekuu isin argatti barataan maaliif du'a du'a isaan hin malle kashuu eegale seetu kan du'e takkaan galle. Ilma abbaan eebbisee dachiin isa filattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu qalbii uummataa cabsaa booda oboo himattu. Hamma obsuu danda'u sabni isiniif obse isin baadhatee jira gateettii ofii cabsee dubbii barataan dhufe waliif obsina see ture mirga barataa dhiibaa nurraa. Komisoomaan balaalee konkolaataa gaarii dhaabbanne tuttii Oromoo afuraan dhaabbanne. Haati hiyyummaa ofiitiin ilma ofii barsiiftee qonnaa irratti jajjuttuu ilma ofii qabdi. Barataan har'a du'ee reefi fe'amee galu malee galee godhuuti isa hoggansaa malu. Dhaloonni maal baratalee gaddaan boo'icha malee ni dabarti jechuttuun rakkoon lakkuu dhale ni dabarti jechuttuu rakkoon lakkuu dhale. Barri hunduu yoo dhufe kan nu dabarsuu baratti kichuun boruuf abdannu nurraa haftee karatti barataan urjiidha urjii samii keessaa nama baratetu doofummaa balleessa artistiin furtuudha furtuura koo hiiku hidhaa isa hiitan hin dhawu eenullee galma deemtuuf ga'i duutisiin hin malle galma deemtuuf ga'i duutisiin hin malle. Oromummaan dhiigaa wareegamaan dhufe goototitti dhiigeetti cabee lafee kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe kaan lubbuu kennee fi kaan dhabamee hafe. Gaafa qabsoon teenya babal'attee cimtee qeerroon bookkistee bakkeeyyoo ol kaate tennisaa duubarraa dura ta'ee cimsee fuulduratti oofaa ture onnachiisee dhugaa hin haalinaa dhugaan hin haalamu gootni akka jawwee yoomiyyuu hin argamu goonni akka jawwee yoomiyyuu hin argamu. Gamanaaf gamasiin millatee dubbisee ganamaaf galgalas uummata isaa caqasee karaa irra wayyaa qoratee hubatee siyaasaa ammayyaan ormas injifate siyaasaa ammayyaan ormas injifate. Keessi isaa sabboonummaan kan guutame ilaalchi isaanii dideetiin morme itti dhaadate eenyummaa ofiitiin dhugaa itti hime osoo of hin dheebotiin ani of ta'ee jiraataadha yoomillee aayaam Oromoo faris tarraa fi borillee je'eetiin miidiyaa addunyaa irratti oromummaan dursuu hime addunyatti oromummaan dursuu hime addunyatti. Laphee dhugaan leenjisa dabaaf gad hin jedhu waan ofii hin feene lammiin isin fedhu of duuba caalaa of duratti ci'a jecha qofaa miti gochaan bira ga'a bakki odaan jiru Oromiyaa keessa Jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa Jawaar hayyuu ta'uu faranjitoo deessa. Jawaar Oromoodha doktora Wallaansaa kan rabbiin siif kenne hayyummaaf beekumsa. Jawaar Oromoodha dhiira afaan dammaa situ nuuf facaase qaanqee bilisummaa hayyuu ta'uun kee wayi sobaa dhuguma leenca fakkii namaa goorra jababbadaa jabaa akka qeeransaa ilma abbaa gadaa hayyummaaf beekumsa keetiif sabni siif gammada beekumsa ati qabdutu diinatti ta'e yaada jecha kee dharra'ee Oromoon siif araada jecha kee dharra'ee Oromoon siif araada. Wanti arginuuf dhageenyus yoo ta'e siyaachisaa uummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa uummanni hoogganaa ofii amanuun hedduu barbaachisa. Guyyarraa guyyatti jechi kee dhugooma kan hinaaffaan qabe har'as ni bodooma kan hinaaffaan qabe har'as ni bodooma. Bakka yaaddan ga'aa darbaa laga maraa dhugaadhaaf dhaabbadhaa hin fudhatinaa dhara karaa yaaddan hundaan mul'adhaa akka aduu gameeyyii Oromoo galanni keessan hin badu gameeyyii Oromoo galanni keessan hin badu. Qaallicha tokko jira ka guri muraa walaloo kiyyallee asirratti mura walaloo kiyyallee asirratti mura.
waan eegaftanii galatooma horaa bula injifannoo dhaloota akkanaatu jira yeroo tokko hamilee kennaafi kanatu abdiin itti hora maaliifi faranjiin yeroo baay'ee biyya kanatti is our future jedhani daa'imman kanaaf yeroo baay'ee daa'imman yeroo fuulduratti baay'ee akkana jedhanii jajjabeessuun nurra jiraata yeroo tokko hamileen irra deebi'aa kennaafi kanatti aansuudhaan pirezidaantiin keenya haasawa gabaabaa nuuf godha pirezidaantii haarawaa haasawa yeroo jalqabaatiif waan ta'eef irra si hin laalina akka barbaadetti haasa'uu danda'a waan ta'eef yeroo tokko haamileedhaan nu simadha. Akka mooltan Las Vegas maali laanchi nyaanne baga nagaan nu dhuftanii babbareeddanii jalqabaaf akkana guutee arge yeroo baay'ee keessatti isiniin boonaa nu gammachiiftanii baga akkanatti bareenneen jedha warra ollallee kan nutti dhuftan warra Kaalifoorniyaa Oregon Utah ka hambisellee yoo jiraate baga nagaan nu dhuftanii akkanatti gammachuu kenna nu wajjin seentan jechuu barbaada. Kanatti aansee akkuma jedhame yeroo baay'ee hin qabnu wanuma xiqqoo jedhee bu'uu barbaada. Obbo Baqqalee fi obbo Jawaar Mohammed yoo achitti hidhaa keessa turtan ummanni keenya warra Las Vegasis ta'ee DC ta'ee isteen biyyuma mara Yurooppii keessa ka jiru gadda keessa ture. Gadda guddaa keessa turree isteeta deemnee marii guddaa goonee baay'ee karaa baay'ee baradoon jennee aduun jennee keessa deemnee booyaa baane numarruu quba qabna. Achii gad deebinee amma ijaan isin arguun keessan kennan baay'ee gammachuu qabna. Namni baay'een isaanii dhiifama. Baga nagaan nu dhuftan jedhuu barbaada. Ayyee isinillee baga nagaan nu dhuftanii baga hidhaa nu baatanii gammanneerraa ijaan isin argina jenneetiin hin yaanne baay'een gammanne ispeeshali haati manaa kiyya hinduuti siif Jawaar hinduuti dhuguma sin jedha. Ammaaf kanuman qabaa galatooma amma guyyaan ka isaanittiin sin dabarsaa manguddoo kenna obbo Baqqalee Garbaarraa waan jalqabna nu fakkaata guyyaan ka isaanittiin sin dabarsa galatooma. Maaliif yeroo tokko pirezidaantii keenyaaf hamilee kennaafi maaliif akkanatti fuuldura keenya dhaabbatee baay'ee haasa'uu baachuu danda'a garuu har'a guyyaan kun as dhaabbannee akka akkanatti haasofnuuf sagantaa keenya bareechisee kan asiin ga'e obbo Roobaadha. He's our president. Maaliif namni yeroo hundumaayyuu haasawa qixa hin haasa'u garuu dandeettii addaa qaba hawaasa kana keessatti. Karaa kamiinuu nama baay'ee hirmaatuudha irra deebi'aa fi hamilee kennaa fi yeroo gabaabduu osoo isaanitti hin dabarsine warri Arzoonaa irraa dhufanii obbo Hashim Asbaanii xiqqoo haasaa gabaabaa godhu maaliif waa qabannee dhufnee jirra nus waan jennu qabna jedhaa jiran waan ta'eef obbo Hashimiin as nu baanii kanaaf yeroo baay'ee osoo nu gabaabsanii baay'ee feena galatooma. Dubartoonni biiftii qabdii. One more. We're gonna go back down our thing. Okay.
galatoma warri Las Vegas carraa bareedaa argattan kana ka isin garaacha taatanii ollaanii yeroo hiriirallee guyyaan har'aa kun guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaan tarellee guyyaa seenaa guddaadha. Guyyaa lama dhufaa jirra nuti Arizoona irraa har'aa waliin. Guyyaa duraa guyyaa seenaatti dhugaadha. Guyyaa gaddaa ture. Guyyaa sanii firii Johar Muhammad, firii Baqqalaa Garbaa, Just for Haacaaluu jennee dhufnee Oromtoota hundaaf guyyaa seenaatti. Guyyaan har'aa immoo guyyaa galataa qofa odoo hin ta'in guyyaa gammachuuti. Hayyoota kennaa ka ummata kanaaf jecha gatii guddaa baasan, wareega guddaa arjooman. Wareegni guddaan jiru addunyaa tanarra nafsiyaadha. Jarri kun isaanis warri isaanii waliin baanis warri amma mana hidhaa keessa jiranis halkan 40 guyyaa 40 sa'a 960 saba kanaaf jedhanii beelayanii du'anii ka'anii har'a iddoo keenyatti waan argamaniif guyyaa gammachuuti. Guyyaa kanatti sa'a 6 miti sa'a 60 deemnee yoo dhufne nutti xiqqaata Oromoodha. Kanaaf caffee jiddugala waan taataniif warri Las Vegas hedduu galatooma. Hiree guddaa qabdan jechuudha. Kanaaf jecha an isinii gabaabsa. Ammallee Rabbiin isaan baasee iddoo keenyatti iddoo saba Oromootitti jaalala isaan qaban ummanni Oromoo guyyaa 40 halkan 40 sa'a 960 yeroo isaan beelayanii beelli isaanii onnee ummata Oromootirratti jaalala margisiisee jira. Jaalala isaanii kanaaf qabeenyi isaanii jaalala sabanni kun isaanii qabu simannaa ka asii ka biyya keessaa ka bakka hundaa waan qabaniif jecha jaalalti tun akka karaa isaaniitiin isaaniin sabaa fi isaanii fi nama hundaafuyyuu bakka geettu Rabbiirraa abdii qabna. Waan tokko qofa jedhee gabbu'a waa'ee gabrummaatirraa namoonni dubbatan. Namoota ollaa keenya jiran ollaa Oromiyaa ka Kuush ka Seemitik ka Naayilootik warra ollaa keenya jiran waamanii koottaa jannata seenaa jedhanii gaafatan. Jannata ta duuti keessa hin jirre jechuudha. Jannata ta beelli keessa hin jirre seenaa jedhanii gaafatan. Yoo gosa hundaa maqaa isaanii dhahe maybe namoonni waan biraa itti fakkaatu ni mala yeroo an dubbadhu isinii gala. Koottaa seenaa jedhanii Noorzi Impaayera Itoophiyaatirraa eegalan hurrisni laga Awaash jira jannata keessa yookaan hin seennuu jedhe jala warri tokko. Koottaa jannata seenaa isiniin jedhanii isti Oromiyaarraa gara qubataniin gaafatan godaansi gabaabsa jira tanarran taru. Godaansi fe'atanii godaanuun jira jannata keessa yookaan hin seennu jedhan. Gabaabsi waan naan jedhaniif jecha warra biraa torba waamuu barbaade waamu boodarra Oromoo koottaa jannata seenaa jannanni banaa jirti koottaa seenaa way jannata keessa gabrummaan jirti yoo jannata keessa gabrummaan hin jiraatin bilisummaan jiraatte marhabaa jedhanii gabrummaa fi iddoo bilisummaa jannataa walitti qixxeessee gaafii gaafate Oromtichi jechuudha. Kanaafi karaan isin deemaa jirtan karaa ummata Oromoo bilisummatti geessudha. Abdii ummanni isinirraa qabu jaalala ummanni isinirraa qabu tiifadhaa. Rabbiin isin haa jiraachisu ummata Oromootiif hayyoota biraa
hortanii dhaaltanii bilisummaa uummata Oromoo rabbiin isin agarsiisu nu hunda rabbiin nu agarsiisu ta ilmaan itti guddifannuu miti ta amma taatu rabbiin nu haa godhu inshaallah. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Guddata nagaa jirtu akka jirtu jiwaat daga gammada inshaallah. Yeroo tokko hamilee kennaa fi obbo Ashim nama baay'ee haasa'uu barbaadu garuu yeroo kennarraa kan ka'e yeroo kan ka'e xiqqoo dhiifama wajjin si jala gaafsan dhiifama si gaafanna. Kan itti aansu immoo Dr. Guddataaf carraa kennaa yoo wanti haasan jiraate wanti haasan yoo hin jiraanne ta'e sagantaan kan obbo Baqqalaatiif kan obbo Jawaariiti maaliifi sagantaan kun kan isaaniiti hadha sagantaa isaanii waan ta'eef baay'ee osoo haasa'uu dandeenyu baay'ee osoo jechuu dandeenyu sagantaa keenya isaaniif laanna kanaafi obbo Dr. Guddataan osoo waan jedhan qabaatan yoo isaan jedhan garasiisin dabarsu barbaadanii dhiifama wajjin. Well, bakkantana keettani beektu. Ani galatooma isin jechuu barbaada. Communitiin Las Vegas, communitiin Oromoo kun communitii seenaati. Anaaf haadha manaatiyya bareeddoo ol ka'e. Kol ka'e. Dr. Gammach adillee ol ka'e. Dr. Gammachuun communitii duraan kootu jedhee Keeniyaa keessa isaa fi aadde Roomaanin simate. Communitii haadha manaatiyyaaf ana nu hoongoo mana asitti qaadima nu godhu. Communitii addaa taa. Communitiin koalitiin keessan yeroo hundaayyuu ka addaa ta'e. Oromummaan keessan ka addaa ta'e. Contributionin keessan ka addaa ta'e. Guyyaan addaa guyyaa kennaa miti. Guyyaan addaa guyyaa Oromooti. Ka Jawaariif ka Baqqalaayyuu miti. Guyyaa Oromoon rakkoo seenaa dheeraa keessa dabarsee bilisummaa kennaa itti mirkaneeffate. Waaqayyo immoo guyyaa hidhaaf gidiraaf rakkoo guddaa keessatti nu baase. Kadhaa guddaa keessatti nu baase. Guyyaa ammoo mamaa malee Waaqayyo rakkoo ummata Oromoo jara kanaan hiika jedhee Jawaar Maleekaa Oromootiif Baqqalee nu afoo kaa'e. Jara kanneen waliin dhaabadhee community addaa ta'e community Oromoo anaafis seenaa addaa ka qabu Oromootiif seenaa addaa ka qabu keessatti argamu kiyyaaf baay'ee galata guddaa isinis Oromoofis Waaqaafis qaba. Jawaar Baqqalaa iddoo seenaa teettaniirtanii Rabbiin bakka isiniif qeelabeen isin haa ga'u. Bilisummaan Oromoo asin jala qabdi jedha. Galatooma achirratti illee balmaan ta'a. Yeroo tokko hamilee kennaafi yeroo tokko hamilee baay'ee galatoomaa jennaanii kanatti aansuudhaan sagantaan kana hiyyoota kennaa waan ta'eefi isaan walii kennuu danda'u nuti immoo obbo Baqqalaa yookaan obbo Jawaar hin jennu isaan lamaan waliif haa kennani jennee sagantaa kenna isaanitti dabarsina sanboora immoo walitti deebinaa jechaadha. Jira isaan bira. Hunda dura galatoomaa jechuu barbaanna. Waa hedduu keessa dabarre. I've been coming here for several years. Duro to isin agarree dhufa ture gaafa Stanford ture ciffaraaf dhufna ture dhokannee as gaaf dardaraa san jechuu
booda waggaa dubbii Oromoo eegallu immoo hawaasa kana bira dhufaa turre. Hawaasni kun gaafa rakkoos gaafa bal'oos nu bira dhaabataa turtanii gaafa bal'oo wajjin lafa dhiitaa turre gaafa rakkoo immoo waliin booyaa waliin qabsaa turre hedduu galatooma. Vegas gaa waa hedduu irraa baranna. Tokko is a city that doesn't sleep. Gaafan dura biyya kana dhufe wanni ani magaalaa biyya hedduu keessan deeme qabeelaan kiyya kun bakka nangeessin hin qabu beeytani bakka hedduu nageessi. Vegas wanni adda godhu it's always on the move. Wanni achirraa baranu tokko the value of hard work. Namni keenyaas jiru hedduu dalaga hedduu hojjeta. Shiftii 2-3 hojjettanii hedduun nama keenya of danda'aadha. Asii waa shakkalatee gara biraatti immoo ce'ee maatii ijaarrata. Kanaaf lakkoofsi keessan illee namni hedduu keessan diyaasporaa ta'ee cinaa Daalasitti hin argee cinaa Poortilaanditti hin argee asii waa qaqqabatee gara biraa dhaqaa jechuudha. So the value of hard work Vegas irraa. Jechuun maal isin fakkaate namni keenya waggaa biyya alaa dhaqee hawaasa itti dhaqese yoo hin fakkaatin hin milkaa'u. Kanaaf namni keenya namni Oromoo as dhufus akkuma magaalaa tanatti cimee dalagatee waa guduunfatee kuun biyyatti waa dalagata kuun immoo magaalaa biraatti ce'ee waa kadhaabata. Kanaaf wanni tokko irraa barannu of course magaalaa hojii ta'uu isiiti. Kalammataa ka yeroo hunda ittiin of dhaaddan san what happens in Vegas stays in Vegas. Unfortunately, what we are saying is not going to stay in Vegas. Mali fi live darbaa jira. Waan tokko tokko akkan hin jenne is not going to stay in Vegas. What the point? What happens in Vegas stays in Vegas. Kate kun rakkisu Oromoo keessattis keessattuu eliitii keessatti rakkisu waan waliin haasayan waan waliin bibilcheessan kan kophatti addatan gadiin bayanii uummata duratti haasa'udha. One of the biggest weakness of our elites. Waan gaafa gaarii waliin mari'atan waan gaafa wal jaalalaa gaafa waliin deeman san waliin tottolchan gaafa xiqqoo walitti muufatan gabbaasanii aduurra afu. Aduu san irratti immoo simbiraan nyaata jechuudha. Alaga torga waa hedduu badaa jechuudha. Eliitiin keenya Vegas irraa waa hedduu barachuu qaba. This city sees a lot of stuff. It hears a lot of stuff. But it says nothing to the outside world. That's why it remains the most successful entrepreneurial city. Warri magaalaa tana bulchu warri magaalaa tana dalagu poolisiin asii isi warri as hojjetu kuni waan asii agartan hundoo internet irra baaftanii qaata gabayaa kasaartanii beek maaltu isin dhufa sila. Nufu sila namni. Eliitiin keenyallee kanarraa wajji barachuu qabu. The importance of national secret. The importance of keeping confidential information confidential, personal information personal. Anamma eeganii dhaaba'ee baay'ee dubbadhu. Eeganii dhaaba'ee nama dubbisuu parsantii 90 hir'iseetiin jira. Maaliifi namni akka dhuunfaa itti haasofte illee fuudhee gandarraan zoora. Kun immoo waraabee inni irratti TikTok irratti ni godha. Kuni it makes people cheap. Kanaaf we have to learn from every society. Society Vegas irraa wanni tokko barachuu qabna. Wanni irraa barachuu hin qabne baay'ee jira. Wanni taanis baay'ee jira. Garuu Vegas waan ta'uuf kan taanellee garama qabatteet lafti sun goggoitu bishaan hin qabdu. Isa miracle bar wanni biyya kanatti ta'e lafa kanarratti bishaan hin qabdu lafa hin qabdu midhaan hin qabdu. It's a terrible weather. But it's an amazing city. Vibrant. If it is isinii fullee dabarsite isin irraa unoo shilingii nu facaatii jechuu beek. The value of secrecy, confidentiality biyya kanarraa baranna. Hedduu galatooma. Nama tokko galateeffachuu barbaannu warra. Harkifnee Los Angeles irraa finne lakkisuma ndoo jirufe. Dr. Guddataa. Dr. Guddataa inni ka gaafa maraataa saniin isa beeka.
Gaafa Stanford ture san kombaa siraa tokko affeeree nageesse. Beekuun ooltanii har'an jiru inni siyaatilitti hin arge. Abbaa caaltuu fa'aa jechuudha. Paaltoo irra wal agarree fuudhee nageesse. We took us to this man's house. Erga gaafsan 17 years ago, he remained my father hanga irratti jechuudha. Gorsuun loluun san qofa osoo hin ta'in anaaf baqqalaa dabalatee hogganoonni Oromoo takka dhibamnaan ta mangistii keessa jirtulleen ta mangistii ta'uu barbaaddulleen ta mangistii jigsuu barbaaddus ta mangistii utubuu barbaaddus wanni Oromoo jedhame keessa biratti wallaanamne hin jirtu beeytanii. Dr. Guddataa jechuun fakkeenya namummaatiif Oromummaati. Dr. Oromooti. He is a doctor of the Oromos. Maaliifi namni Dr. Guddataan abaa'u namuu hin beeka. Garuu yoo wallaan Oromoo ati taanaan Upidiyoo taate, Kaafaawoo taate, Sheeyxana taate, Kiristaana taate, Islaama taate, Maleekaa taate odoo addan baasin nama kenna hunda tajaajila, nama hunda biratti kabajamaa jaalatamaa jira. Gaafa guddadha akka keeta garuu hakima ta'uu hin danda'u malee amma. Thank you very much. Isas haadha warraa isaa bareedduu Dr. Gammachuus they have been West Coast irratti warra nu bira dhaabate isiniifillee ilmaan keessaniifillee hamilee guddaadha. Kanaaf irra deebi'aa yeroo tokko nu galateeffadhaa jechuun barbaada. Hawaasni as jirtan immoo ufillee dinqisiifachuu danda'uudha qabdan. Jireenya baay'ee saffisaa ta'e kana keessatti yeroo leadershipii keessan jijjiirrata gaafan dura dhuferraa kaaftanii amma the veterans are sitting here warri gaafsan isin hoogganaa ture. But the young ones warri wajjin guddate amma liqaambar ta'ee jira jechuudha. Succession brings success. Kanaaf you are building a community. Community gaarii ijaaraa jirtanii kanarratti hedduutti jabaadhaa nullee waan dandeenye isin gargaarraa haasaa dheeraan goonu waaduma isinii galla. Jawaar kun kan mugaaf duraa agartan sani. We remain committed to our cause. Koozii saba keenya irratti dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan ka kijiba ittiin daballe karaa dhugaa qofaan dhugaa Oromoo laphirraa jaalanna onnerraa sammuu Rabbii nuu kenneef barnootaan qarreen itti aannee tarsiimoo baafna. Oromoo jaalanne tarsiimoo baafnee cal jennee cib jennee ciilfannee hin qamaanu tijjannee hojjanna jechuudha. Kaleessas with minimal resource warri aangoorra qabu baankiif taankii osoo harkaa qabanii dippiloomaasii osoo harkaa qabanii we outsmarted them, outperformed them, outlived them. Yeah? Har'as hin shakkina. We are better experienced today. Duraan irra caala theory deema turre. Now we have seen the system from different directions. System biyya sanii dur alaa gallaalla theory. Amma biyya keessa inni laallee booda hidhaa seennee immoo macaroo keessa laallee jirra sirna san macaroo keessa. Macaroo alaa fuula isii rifeensa isii laaluu turre biyya sana. Keessa dhaynetti qullaa isii laalle qaama isii. Hidhamne immoo macaroo keessa maaltu garaa isii keessa jira meeshaan garaa akkamii hojjetaa isii agarree jirra jechuudha. Waan baay'ee isinitti himne. But we have a plan. We have a strategy. We'll prevail. Wanni dura goonu. Wanni biyya dura goonu. Dura wanni hojjetamu qabu siyaasaa keessatti qabsoo keessatti dura situation isirriitti analyze gochuudha. Where are we as a society? Gammachuu wajjirree hoggaa haasofnu waan tokko emphasize godha. Jalumaan dida. Oromoon bakka irra ga'e kana sirriitti hubatee acknowledge godhu itti gammaduu qaba. Hoggaa 50 nama yeroo baay'ee hoggaa arru baruma baraan dhumnaa gara tokkoon dhaynee Oromoon tokkoon taatu maaliin taatu kijiba bar. Biyya san keessa akka Oromoo tokko ta'e hin jiru. Ormi paartii 50 qabanu sadeen takka sadiittu adda ba'uun siifan ta'e hin qabnu. Hoggaa 50 dabre kanatti bakka Oromoon hin jirru irraa kaaneeti bakka baay'ee geenye jirra jechuudha. So the first step eessa geenyi ka jiru uummanni keenya eessa ga'e
Jabinni keenya laafinni keenya maali? Hawaasummaan keenya qaawwi isaa maali? Diinagdeen eessa jirra? Where are we? Because we are not where we were 4 years ago. Let us alone 40 years ago. So situational analysis gaarii hojjechaa jirra, hojjennee jirra jechuudha. Kan keenya qofa osoo hin ta'in kan faallaa keenyaa jiru. Mooraan faallaa keenyaa eessa jira? Geopolitiksiin naannoo sanii garam jira? Kana keessatti akkamitti naavigeet goonnee dantaa saba keenyaa fi dantaa uummattoota biyya sanii eegsifna ka jiru irratti karoora baafannee deemaa jirra. Karoora kana keessaa inni dura biyyi balaa hamaarra geessee jirti. The civil war that is ravaging the country has created a lose-lose situation for everyone. Nama hundaafuu rakkoo keessa galchee jira jechuudha. Kanaaf priority kan kennamuu qabu lola dhaabu irratti. We must end the civil war. Otherwise there will be a dangerous disintegration. Kanaaf kana irratti fuulleffanna. San booda adeemsa lola dhaabuu fi nagaa buusuu san keessatti sabni keenyaa fi uummanni kun haqa isaan malu akkamitti argata ka jedhullee we have ideas. We have ideas, we have plans. Akka paartiitti karoora lafa kaa'annee deemaa jirra jechuudha. Inni guddaan irratti fuulleffannee deemaa jirru garuu ce'umsoota amma dura dhufan irratti jijjiiramoota amma dura sabni keenya gumaata guddaa itti godhee fide irratti yeroo hunda missed opportunity jechaatuma jiraanna. Oosaa kana irratti waggaa wal geenyu yeroo hunda missed opportunity. We don't want to miss the next opportunity. We will not miss the next opportunity. Why? Because we are learning a lesson. The most important lesson. The reason we keep missing opportunity is because the opportunity always comes when we are unprepared. Faranji maal jetti? Faranji wanni jettu luck wanni jamu kuni. When preparation meets opportunity, you get lucky. If you are not prepared, fakkeenyaaf oduu amma warqina si garroobe. Harki kiyya keessa jiraanna lafuma ganna qama beeke. Harki kiyya gadi baanan garuu dafee jalqabadha. So opportunity amma dura dhufaa turan hundi wanni nu harka dabraniif we were unprepared. I can tell you a story kan waan an keessa hoogganaa ture keessatti. We created an opportunity, amazing opportunity. Dhiibnee jalattiin hoggaa gadhiiftu. Akkuma itti bakka kan qaban dhabne because we were unprepared. Akka kaafaawatti fookasiin keenya amma fookasiin keenya guddaan hoggansa, jaarmyaa, imaammata, tarsiimoo hiree uumuu danda'u, hiree uumamu san immoo siis godhee abbaa itti ta'uu danda'u ijaaruudha jechuudha. We want to empower our people. Ummata keenya aangeessuu barbaanna, aangeessuudhaaf immoo aangoo qabachuu barbaanna jechuudha. Ummanni Oromoo ilmaansaa isaa taaniif isaa hojjetaniif beekumsaaf gahumsa qabaniin aangootti baafatee aangoo sanii irraa fayyadamuu qaba jennee amanna. Kana gochuudhaaf immoo jaarmaya cimaa ijaaruu qaba jennee amanna jechuudha. Jaarmaya cimaa jechuun immoo the starting point jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu ta'uu danda'u qaba. Diversity keenya reflect gochuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf jaarmaya Oromoo Oromiyaa fakkaatu jaaraa jira gubbaa amma gadiitti. Humna namaa qofaan osoo hin ta'in immoo imaammataaf tarsiimoo haala qabatamaa uummanni keenyaaf addunyaaf naannoon sun keessa jiru wal fakkaatu jaaruu qabna jennee irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Hojii kana yoo itti fufne hubannaan keessan yoo hojjetan jiraatu taate yeroo gabaabaa keessatti hiree sanis ni humna, hiree sanis abbaa itti taana. Hiree ni humna, hirees abbaa itti taana jechuudha. Kana caalaa yoo dubbadhe boosni nan dhiisu boosaa dabarseetiin booda gaaffii deebinaa galatooma. Akkam jirtu? Ani yeroo hundumaa koo mana hidhaa bahee nan iddoo kana dhufaa lammata garuu tuun hin hidhaminan dhufa jedhee yaada. Amma abbaa biyyaa taane abbaa aangoo taane biyya keenya dhuunfannee wal argina kan jedhu abdii qaba gara fuulduraatti rabbi nu gargaara isinis du'aa nu godha. Har'a kan asitti argamnee fi waanuma isin beektaniifidha dudubbachaa as geenye ji'a tokko turre irraa egaa gara North Amerikaa kanatti qajeellee naannuma sana ta'uudhaaf jedha bakka hundumaatti waanuma wal fakkaatu dubbachaa dhufnee galatoomaa jedha sagantaan keenya maqaan tuurii keenyaa kuni galatoomaa kan jennuufis immoo dhuguma galanni uummata keenyaaf waan ta'uufidha.
keessumaa yeroo nuti mana hidhaa turre mana hidhaa keessatti nyaata uggula ganne baay'een keessan nu wajjin lagattaniitu baay'een keessan nu wajjin rakkattaniitu beeloftaniitu yaaddoftaniitu moobaayilii keessan banuufillee yaaddoftaniitu maaltu dhufa laata har'ammoo eenyutu du'a laata har'ammoo kamitti bulan laata jettanii baay'een keessan warri nu beektan warri nu beeknillee baay'ee rakkataa akka turtan quba qabna. Waan sun bu'aa buuseeraa hin buufne jennee yoo har'a wal falmine gatii hin qabu. Bu'aa guddaa garuu buuseeraa. Bu'aa isaa keessaa inni tokko namni garaasaaf jecha akka obboleessa isaa hin gurgurre barsiifneerra. Guyyaa 39 teenyeerra nyaata malee jechuun kan guyyaa tokko oolanii buddeena tokko nyaachuu danda'aniif guyyaa 3-4 bulanii tokko waan nyaachuu danda'aniif obboleessa ofii dabarsanii nyaataaf waan nyaataniif qoonqoo ofiif jedhanii gurguruun sirrii akka hin taane agarsiifneerra. Kunuma jiraatama utoo obboleessa ofii hin gurgurin utuu saba ofii hin gurgurin utoo eenyummaa ofii hin gurgurin garaa ofiif jecha osoo dabarsanii kabaja ofii fi bilisummaa ofii hin kennin jiraachuun hin danda'ama. Oollee bullee guyyaatti al tokko nyaanne eega yeroo sanaati namichi kun amma dhosee nyaata ta'e hin beeku malee guyyaatti yeroo tokko duwwaa akka inni nyaatu hin beekaan. Maaliif garaa ofii adabachuun waan tokkodha. Of danda'uun waan tokkodha. Nuyi amma asii kaatanii anamma ga'ee haadha koo barbaachatuun asii ga'ee tun amma Wallaggaatti deeme amma achi ga'ee deebi'utti tun waan nyaatiin dhaqee kan deebi'uu danda'u beeka ofii koo amansiiseera. Akkan kana gochuu danda'u amaneera kan konfidensii hamma sana bildi godheera. Qabsoo keessatti waan guddaan garaa ofii mo'achuudha. Sabi garaa isaa mo'ate eenyummaa isaa mo'ate gara bilisummaa isaatiitti numa adeema. Kanaaf obbolootan keenya warra bornarra akka dhalaata waan nyaadhuun dhabaa laata jedhanii waan nyaataniif jecha waan hin taane hojjetan irraan deebiinaa qoonqoon nama najjeessu ooltanii bultanii yoo nyaataniyyuu guyyaa 3-4 booddee yoo nyaataniyyuu itti fufuu numa dandeessuu isa jedhu barnoota kennuufi barbaanneerra kanaaf milkoofneerra natti fakkaata gaafa ilaalu. Egaa yeroo akkasii keessatti waan wajjin turtaniif waan yeroo baanus immoo yeroo nuyi achi jirrus maatii keenya wajjininis waan dhaabbataniif waan hundumaatiif galanni isinii ta'a. Hiriira ba'aa turtanii hojii dhaabdanii waan adda addaa hojjechaa turtanii iyyaa turtanii nu gargaaraa turtanii sagalee nu dhageessisaa turtanii kun hundumtuu uummata keenya galateeffachuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Garuu ammas galanni keenya kun guutummaa akka inni ta'uuf maal keessa jirra isa jedhu immoo xiqqoo ishee sun hubachiifnee darbuu barbaanna. Maal keessa jirra har'a immoo kan hidhame hundumtuu hiikameera yoo jennee ilaalleef isa hiikamerra isa hidhaa jirutu caala ammayyuu. Kun dagatamuu hin qabu. Waan nuyi baane qofaaf hundumtuu kan hiikame ittiin fudhatina. Waan hiikame isinitti hin fakkaatin. Hooggantoonni dhaabbilee Oromoo biroo kan adda bilisummaa Oromoo fakkeenyaatiif hooggantoonni isaanii moonaa hidhaa keessa jiru. Kan nu dura hidhaman amma Abdii Raggaasaa nu dura hidhame. Nu dura ji'a 8 yookaan waggaa tokko eeganni hidhame booda hidhamne nuyi. Amma moonaa garuu hidhaa keessa jira. Qondaaltonni isaanii akka jiranitti hidhaa keessa jiru. Hidhaa keessa jiraachuu qofa iyyuu miti. Akkaataa isaan itti hidhamanii jiranii akkaataa dhalli namaatti qabamu akkaataa itti lammiin lammii isaatti qabu miti. Kanaaf gammachuun keenya guutuun ta'u akka guutuu ta'uufi ammallee gallee namni waan hiikame nutti fakkaate akka hin teenye isa jedhu si yaadachiisuuf jenneeti. Wanti waggaa hedduu dura keessa turre namni fakkeenyaatiif waggaa 50 dura bakki turre Oromoodha jennee wal amansiisuudhaaf yoo rakkoo turan abbootiin keenya. Warrumti nuyi abaarru amma abbootiin keenya warri qabsoo keessa turanii amma sababii adda addaatii fi qabsoodha ala ta'aniyyuu eenyummaa keenya warri nu barsiise isaaniidha. Kana gatii kennuufi barbaachisaadha. Ija keenya kan nu bane isaaniidha. Seenaa kan nu dabarse isaaniidha. Daangaan Oromiyaa jedhamtu asii kaatee as geessi kan jedhe kan nu barsiise isaaniidha. Qubee ittiin barannu kana kan dhaabee hundee isaa gad dhaabee deebe isaaniidha.
Kanaatiif galata isaanii kennuun barbaachisaadha. Har'a maal keessas haa jiraatan. Kana keessatti dhaabbii adda bilisummaa Oromoo gumaacha guddaa kenneera. Dhaaba abbaa keenyaati kan hundumti keenya keessaa baaneedha jechuudhaaf hin dandeenye. Hooggantoonni isaaniis bakka bakka jiranitti waan kaleessa godhan hundumaatiif galanni isaanii ta'a. Akkaataa nuyi itti ilaallu hundi hooggantoonni keenya warri nu dura turan, warri ammas jiran, warri amma qabsoo keessa hin jirre dogoggoraniiru yookaan kana ta'aniiru warri nu ittiin jennullee yoo jiraatani nuti akkaataa nuyi itti ilaallu addadha. Namni tokkollee Oromoon tokkollee Oromoon haa miidhamu akka hin jenne dhibbaa dhibbaa amanna nuti. Warri kaleessa turanis warri har'a jiranis Oromoon haa miidhamu jedhee hooggansi Oromoo tokkollee waa tokko shirra tokko hojjetu haa miidhamu jedhee garuu isa kanatu irra kana baasa isa kana wayya yookaanis walii isaanii wajjiniin yeroo walii galuu dadhaban rakkoo keessa yeroo seenan inni tokko isa tokko maqaa balleessee karaa irraa walaa gorsiisan yoo ta'e malee namni tokkollee haa ta'u jedhee uummata kana irratti shira dalaga jenneen amannu nuti. Kanaafi hunduma isaaniitiif galata kennaa deemna. Haalli nuyi har'a keessa jirru haalatti Oromoon baay'eetti walii galuu dadhabe fakkaata. Garuu Jawaar amma dubbateera. Oromoon miliyoona 50 ta'e 60 ta'e paartii 2 yookaan 3 qaba. Paartiin inni qabu kanumadha. Garuu sabni kuma meeqatti lakkaa'amu paartii 4-5 kan qabu jira. Sabooti tokko tokko immoo paartii 20-30 qabu. Oromoon 2 yookaan 3 qofa qaba. Kun tokkummaa Oromoo kana caalaa wanta agarsiisu hin jiru. Yeroo tokko tokko ufuma lafaa kaanee har'uma ka'ee maaliif wanti kun har'a maaliif kana ta'uu dide har'uma maaliif bilisummaa keenya guutummaatti argachuu dadhabne jenneetu fedha qabnurraa kaaneetu of tuffanna. Garuu karaa nuyi deemnee dhufnu guddaadha. Karaa guddaa keessa dabarree dhufne har'a sababni nama Oromummaa namni isin barsiisu hin jiru. Ijoollee keessan namni Oromummaa barsiisu hin jiru. Isaaniyyuu ofuma isaaniitiin baratu. Oromummaan hamma kana hundee godhateera nu keessatti. Hamma kanatti jabaateera nu keessatti. Kun hojii salphaa miti. Kun guddina salphaa miti. Eenyullee kana booddeetti nu deebisuu hin danda'u. Sadarkaa har'a jirrurraati yoo jaallates yoo nu jibbees yoo dadhabnes yoo laafnes kana caalaa namni booddeetti nu deebisuu danda'u hin jiru. Tarkaanfii guddaa geerre. Kanaaf isa har'a irra jiru akka kanatti qabannee deemuun barbaachisaadha. Haga deemuun nurra ture deemnee jirra yoo jenne garuu hin deemne dhuguma. Waggaa arfannaa irraa wanta guddaa abdannee turre wanti guddaa abdanne sun garuu hin fashalee nu argatti. Silaatii gara guddaatti deemuutuu dandeenyu. Kana caalaatoo abbaa biyya keenya abbaa injifannootu ta'uu dandeenyu gara booddeetti nu duraa mucucaachuun isaa beekamaadha. Kana immoo dhoksuu hin dandeenyu. Garuu haala abdii nama kutachiisu keessa hin jiru. Har'as nama qabna, har'as beekaa qabna, har'as namoota hooggantoota nu dura bu'anii nu hoogganuu danda'an qabna. Muuxannoon kaleessa ture sun har'as jira. Muuxannoo sanarraati namoonni baratanii barnoota irraa argatanii gara fuulduraatti saba kana tarkaanfachiisuu danda'anis immoo ni jiru. Keessuma jirra jechuudha. Kanaafi carraalee ammaan dura dhabnee kana booda dhabuu hin dandeenyu. Kana dabarsee namni namaa kennuus hin jiru. Tooftaansaa adda addaa haa ta'u malee qabsaa'onni Oromoo karaa kamiiniyyuu bifa kamiiniyyuu qabsaa'anii jiran mirga saba isaanii dabarsanii kan hin kennuu kan jedhu sodaa hin qabu. Sodaan akkasii hin jiru. Kanaaf isa kan akkasiin nu hubattan barbaanna. Dhuguma biyya keessa yeroo laallu har'a lola baay'eetu jira. Nagaa dhabuu baay'eetu jira. Nama baay'ee nu duraa hidhamee jira. Nama baay'ee du'aa jira. Beelli jira. Qaala'insi jireenyaa jira. Jiraachuu dadhabuun jira. Isaan kana fuula dura baafnee dubbachuun barbaachisaadha. Rakkoo har'a keessa jirru jechuudha. Kana irratti immoo dabalatee wanta tokkotu jira. Torban lamaan darbe keessa dhageessaniitu miidiyaa irraati rakkoo Itoophiyaa keessa jiru, wal waraansa Itoophiyaa keessa jiru hiikatti kennuudhaaf
dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjiniin nanaasaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin garuu naasaa weedheera mootummaan. Kuni waan salphaatti ilaalamu miti. Waan salphaatti ilaallee bira darbuu dandeenyu miti kun. Tokkoffaa akkuma heera biyya sanaatti akkuma seera biyya sanaatti paarlaamaan biyya sanaa taa'ee dhaabbileen kun lamaan shororkeessitoota jedhee ramadeera. Dhaaba lama ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba of danda'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba garaagaraa dhimma adda addaatiif qabsaa'an ta'uu isaanii fudhateera. Dhaaba shororkeessitootaati seeraan ala socho'aa jiru jedhee immoo moggaaseera. Har'a garuu isa tokko wajjin naasaa isa biraa wajjin naasaa wajjin sirrii miti. Kun fudhatama hin qabu. Fudhatama hin qabu. Eega haasa'e adda bilisa baasaa uummata Tigraay wajjin eega haasa'e waraana bilisummaa Oromoo wajjin haasa'uun taa'ee wajjin mari'achuun dirqama mootummaa kanaati. Kan akka inni godhuuf dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha. Dhiibbaa irratti gochuun akkuma kanaan dura dhiibbaa gochaa turre dhiibbaa irratti gochuun hojii keenyadha jechuudha. Karaa gara biraa yoo ilaalle waraanni bilisummaa Oromoo namoota amma aangoorra jiran namoota afaan Oromoo dubbatan ta'anii yeroo isaan deebisanii waraanni yookaan dhaabbileen amma ani waliin naasa'u jedhu kuni kittillayyuu yookaan ergamtoota dhaaba biraati jedhee haga moggaasuu haga dubbatu irra ga'eera. Kun baay'ee tuffiidha beektoo uummata kanallee tuffachuudha. Uummata kanallee xiiqii keessa seensisuudha. Uummata kanaaf ilaalcha inni qabullee maal akka inni ta'e kan nutti agarsiisudha. Kanaatiif kun waan balaaleffatamudha. Kanarra darbee waan hamaan deemaa jiru tokko immoo jira. Waraanni naannolee biraa naannoo biraa akka inni Oromiyaa keessa galee nagaa buusuudhaaf waliigaltee naannoon mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa walii ta'anidha. Waliigaltee isaanii kana miidiyaa irratti ba'anii ibsa godhataniiru. Hidhattoonni naannoo Amaaraa nageenya Oromiyaa dhufanii kabachiisuuf jechuudha. Kunis heera mootummaatiin ala. Heeraa ala kun. Seeraa ala, heeraa ala. Waraanni mootummaa tokko yookaan naannoo tokko nageenya naannoo biraa keessa seenuu tasumaan heeraan hin ayyamamuuf. Heeraan hin ayyamamuuf kun. Kan inni nageenya inni kabachiisuu danda'u kan naannoo itti leenji'ee keessaa bahee keessatti hojjetu sana duwwaadha jechuudha. Hidhataan naannoo Amaaraa tokko nami tokko Oromiyaa keessatti seenee argamu jechuun tuffii guddaadha nuuf. Tuffii guddaadha kana nami tokko nami baachuu danda'u hin jiru. Nami fudhachuu danda'u hin jiru. Kan gochuun irra jiru mootummaan federaal mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya naannoo isaatii kabachiifachuu hin danda'u yoo ta'e mootummaa federaalaa afeeruun heerri mootummaa ayyamaa fi kanaan ala darbee garuu hidhattoota mootummaa biraa itti afeeruu jechuun lola waliinii banuu karaa saaquu fi jibba guddisuu biyyatti gara rakkoo cimaatti geessuu ta'a jechuudha. Kanaaf namni kana tole jedhee fudhatu hin jiru. Kun hin taataanaan Oromoon kanarratti akka nama tokkotti ka'ee dhaabbachuun dirqama isaati. Weerara jedhama kun. Tasumaa kun fudhatama hin qabu. Weerara kun. Tuffiidha kun. Isa abbootiin isaanii galmeessan weeraran har'ammoo bifa biraatiin weeraramuu hin dandeenyu kana fudhachuu hin dandeenyu. Kanarratti sirriitti jala muranii walitti himuun barbaachisaadha jennee amanna. Karaa biraa egaa waa'ee haalli naannoo keenya keessa jiru biyyattii keessa jiru kanumaan yoo bira dabarree isin irraati dhumarratti yaada fudhachuu dandeenya. Ergami keenya inni sadaffaani inni jalqabaa galatoomaadha. Inni lammaffaan haala yeroo maal akka inni ta'e xiqqoo isin quba qabaachisuudha. Inni sadaffaan immoo yaadi yoo jiraate isin irraa fudhachuudha. Isa biyya keessa jiru yaaduma yoo irraa fudhachuu hin dandeenyu. Uummata keenya biyya keessa jiru yaada fudhachuu iyyuu hin dandeenyu. Yaada isaas bilisaan ibsachuu hin danda'u. Yaada isaa bilisummaadhaan yoo ibsate mana hidhaa dhaqaa inni hidhamaa yookaan hin ajjeefama.
sababii kanaatiif waan yaadu iyyuu hin dubbatu dubbachuu iyyuu hin danda'u gaaffii qabu iyyuu gaafachuu hin danda'u komee qabus kaasuu hin danda'u isin garuu bilisummaa keessa jirtu waan ta'eef qaami keessan immoo walakkaansaa biyya keessa waan jiruuf rakkoon achi keessa ta'u isiniinis waan isin ilaallatuuf isiniinis waan tuquuf akka uummata sanaatti waan isin yaaddeessu yaaddoo keessan kaasuu komii keessan kaasuu gaaffii qabdan immoo gaafachuu maal akkasii yaaddanii isinirraatii immoo yaada keessan fudhachuudha jechuudha inni sadaffaanii. Kanaaf waan baay'ee waan dubbannu hin qabnu galatoomaa isiniin jechuudhumaaf dhufnee ijumaa wal agarree akka gaafa beelaa sana hin jirru kunoo bifti keenyas gaarii jirra kanuma akka isin argitanii akkuma isin gammadanii fi waaqa nu kadhachaa turtan waaqi keessan nu gargaareera du'aa nu gochaa turtanii du'aayin keessanis qeebalameera kunoo yoo nageenyerra waaqa yoo nu gargaareera ammas rabbiin nu gargaara du'aayii keessanii fi kadhannaa keessaniitiin nu biraa hin hafina gaaffii qabdan immoo nu gaafadhaa fayyaataa galatoomaa isin jechuu barbaada. yeroo tokko hamilee nu kennaafi maaliifi namoonni kunniin waa baay'ee qabatanii deemaa jiru kanaaf yeroo tokko irra deebi'aati hamilee kennaafi hamileen gahaa miti. Obbo Baqqalaa maal jedhanii yaada tokko kaasanii kana booda dhaloonni dhufu duubatti hin deebi'u inni dhugaa lafa jirudha. Kana gochuuf immoo galma san ga'uuf immoo maaltu murteessaadha? Tokkummaadha. Yaada garaagaraa qabaachuu dandeenya garuu tokkummaan kenna jaalalli kenna ga'ee guddaa taphata tokkummaa kenna keessatti akka nama biyya turee dhufe tokkootitti mootummaan biyya san keessa hin jiru jechuu dandeenya. Namoonni kunniin meeshaa waraanaa qabatanii hin deeman malee nama ibidda keessa dhaabbatee jirudha. Yeroo hundumaayyuu akka siiriyeesii taaneeti yeroo hundumaayyuu namoonni kun fuuldura keenya jiru. Kanaaf yeroo hundumaayyuu abdii irraa qabna biyya kana keessatti biyya osoo keessatti hin dhalanne akka nama dhalate tokkootitti sammuu kenna ol qabnee sagalee kenna akka barbaannetti haasofnu keessa jirra. Isa kana immoo eenyu hawwina hawaasa kenna biyya itti dhalannee keessaa dhufne san keessaa osoo agarree jennee hawwina. Hawwii kenna san galmaan nu ga'uuf deemaa jiran waan ta'eef yeroo baay'ee waan harkaa qaban hin tuffatani. Kanaaf yeroo baay'ee isaan vaaliyuu kennineef yeroo baay'ee isaaniif cinaa dhaabbachuu nurra jira. Kanaaf irra deebi'aa galatoomaa jennaan gidduu keenyatti argamu keessaniif obbo Jawaar waan tokko kaase waa tokkoon beekamnaa jedhe is a hard worker salphaa miti. Asitti uf jiraachisaa maatii biyyaa gargaaraa hawaasa siyaasa keessa jiru wajjin yeroo kamiyyuu dhaabbataa kan jiru hawaasa kanaadha. Abdii baay'ee nurraa qabu. Abdii isaan nurraa qaban maalidha? Gaafa nu dadhabne gaafa nu rakkanne sagalee nuuf ta'ani gaafa immoo harki keenya gabaabbate harka nuuf ta'anii jechuudha. Karaa biraatiin karaa horiitiin haa ta'u jechuudha. Sagantaan akka hin dheerannee fi kana booda sagantaa kennaatu jira. Kennaa fi sin qophaa'u warri kennitoota kennuu barbaaddanii jirtanii maalii fi daa'imman wayitu jira. Daa'imman sunniin immoo kennaa qaamna jedhu. Kennaa kana immoo isaantu dursa maqaa isaanii yoo fedhate asirraa dubbisa. Diin Rooba Mohammed and Yanan ijoollee pirezidaantii kennaati. Akkuma jenni pirezidaantiin kennaa qofaan isa qofa osoo hin taane daa'imman isas qabatee mana isaa guutuu qabatee koomunitii kana wajjin nama deemaa jirudha. Kanaaf ijoolleen kun gara fuulduratti dhiyaatanii kennaa qaban nuuf kennu. Yoo tokko haamilee kennaa fi gara sirraan dhaabbatanii Dan
Yaanan rooba yeroo jalqaba yaanan as ba'i yaanan yoo isin bira jiraate daa'imni kun as nu fiddanii. Yaanan yoo isin bira jiraate daa'ima kana qabdanii as nu fiddu. Yoo haga inni dhufutti Diin Rooba kennaa qaba jedha galtaa jalaa wal fagaatee jira. Say something. What you have? Mr. Jawar Mohammed and Mr. Bakar Garba, I respect you and I love you. You guys are our hero. Even we're born here, we follow you. Free Oromia. Hamele kennafi. Anytime? What's your gift? Go gift. Go ahead. It's okay. Kanaafi daa'ima kunniin kennaa kana nu hiixatu yeroo tokko kabajaan nu eeggadha. Hamile kennafi hamile. Daa'immanii akkanatti yeroo ol kaanii kennanii jireenya isaanii keessatti seenaadha. Gaaf guddatanii kana yaaddatu. Eessaa akka dhufani hundee isaanii barbaadu jechuudha. Kanaaf irra deebi'aati hamile kennaafi daa'imman kana. Irra deebi'aati hamile kennaafi. Hamile kennafi. Galatoomaa eddoonuu qabattu ijoolleeni. Galatoomaa eddoonuu qabatti ijoolleeni. Kanaafi kennaan kun hin irraanfatamu. Kennaa kana qabataniiti ijoollee kana laalaati isaan kan biyya saniif falmaa jiran. Dhaloota kana itti guddisaa jiran waan ta'eef ijoolleen kun hamileen irraas qabu isaan irraas kabajaa guddaa qabu. Kanatti aansuudhaan dubartoonni kennaa qabanii yoo as baanis wanti jedhan jiraate addee Shamsiyaa Busee fi addee Faaxumaa Bultum gara isteejitti as nu dhufu hamileedhaan nu simadha. Jirtu jenna. Ana jiraatu Las Vegas. Baganaaf jiraattanii dubartoota kiyya ka Las Vegas dhugaa rabbii akkatti isin galateeffadhuun qabu. Waan jedhuun qabu. Warra gootota kennaa du'arraa nu hafanii nu dhufan kanaaf gaafa awwaamicha isiniif godhu na dura dhaabanne ulfaadhaa galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u. Itti dabaluudhaanis duraan dursee obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawar Mohammad guyyaa irraa nagaan fayyaan fuula keenya dura dhaabbachuu keessaniif rabbii isa guddaa fayyaa uumee du'aa fayya kaasee fayyaa ajjeesuuf galata guddaa gashanna. Itti aansuun immoo uummanni Las Vegas yeroo hundumaa maallaqa isaatu hin jedhin humna isaatu hin jedhin
yeroo isaa utuu hin jedhin sa'aatii uummanni koomunitiin kun waamu irratti yeroo hundumaa nu boonsuu isaaniidhaan kabaja guddaa galaa fi hundi keessan uummata Las Vegas otoo dhiira hin jedhin dubaratu hin jedhin harka dhaamuuf. Kanattaan sun immoo nuti akka dubartii musliimaatti afooshaa qabna. Afooshaan dubartii kun yeroo hundumaa adaraa keessan gadi ba'aa hojii hojjedhaa yoo jenne nyaata qopheessuudhaan yeroo isaanii fudhatanii isaan maallaqa walitti buusuudhaan fuula isaanii dhufanii hojii isaanii afanii dhufanii fuuldura dhaabbatanii nu gammachiisuudhaan waan beekamaniif afooshaa dubartii Oromoo Las Vegas tokkoon keessan hundi keessanuu kabaja guddaa qabdu. Kabajni keessan immoo kabaja guddaa otoo hin taane bilisummaadha. Gaaf tokko obbo Baqqalee Garbaan yookaan Jawaar Mohammad ofii koosa ta'u abbaa ta'u uummanni Oromoodhaan kan jedhu gaafa Oromoo dhuunfatee kan kooti jedhee pirezidentummaa fudhatee mootummaa fudhatee nu bulchatu gaafa sana immoo irra caalaatti galateeffannee gammanna. Guyyaa har'aa kan arguudhaaf baay'een gammade hundi keessan baga gammaddanii jedha. Kanaafiyyuu kennaa kana har'a teenyee maasofne waan xiqqoodha waan guddaa miti garuu yaadannoo taati jennee isaanitti xiqqaata baay'ee xiqqaata waan qaban irraati dubartoonni afooshaa obbo Jawaariif Baqqalaaf kennaa kennuu qabna jechuudhaan waan isaan bitan kana nuti immoo bakka buufatanii kennaa kana kan nu filatan waan ta'eef kabajatu ni ta'a jenna kabajamaa kennaa kana Apple maakidha tokko fi maallaqas immoo xiqqoon ishee waan diraafte immoo maallaqatti goonee kennaafi jirra. Yoo barbaadan darsanyiin keessa resiidiin keessa jira yoo barbaadan deeffachuu danda'u yoo barbaadan fudhatanii galanii kennaa kennuu danda'u. Kanaafi bakka waan isaanii fuudhan akka duraa fudhatanii kabajaan si gaafanna. Hamilee kennaa malee. Hamilee kennaa hin dhaabina harki keessan atilees walumatti dhaa. Hamilee kennaa fi haqa isaan bu'anis maaliifi dubartoonni kunniin dubartoota dhiira caalanidha. Dubartoota yeroo kamiinuu gahee guddaa hawaasa keenya keessatti taphatanidha. Dubartiin Las Vegas qixa dhiiraati. Waan kamiyyuu hojjechuu danda'u. Iddoo kamiyyuu dhaabbatanii saba isaanii warra falmuu danda'anidha. Yeroo tokko hamilee kennaa fi hamileen isinitti hir'ataani. Yeroo hundumaa warra kanatti baay'ee gammanna. Kanaafi sagantaan kennaa as dhiyaadhu. Sagantaa itti aanutti darbuuf deemaa jirra. Sagantaa itti aanu immoo waan kana sifirraa cufna ta'a. Kanaaf maayikii malee haasa'u kameraa malee haasa'u jechuudha. Sagantaa kennaa deemna waan ta'eef sagantaan gaafiif deebis jira. Taayimdi ta'ee jira waan ta'eef rakkoo hin qabu. Gaafiif deebis keessaa qabna waan ta'eef jechuudha. Garuu kaameraa kana nuu deebifta garuu ammaaf nuu cufta. Galatoomi.